أما أنت ميلاشيت كفتة إيفان قاعد أنا واجي ميلاشيت كفتة كوفو قاعد إيش سيو ميلاك تكوفين بيكو إيه ما عندي نبى فاني ميلاك تكوفان سلا أنا وأنا ما نجا يوم الجتاتي إيه سننجي إيه ستة دبچة جرا إيه مالو جت فيديو رأس كالس مالو جت إيه مالتا مالتا تيجي مالتا وانو جت بيكتا كا وانو جت بيكتا مالن جت مالن تمدارا كنا مدة بدر أنا مالن قد إيه مالن بلسه مالي فون تندر نما هوا مسي يفهم قافة جوا إيه يفهم دو قلبي قبل تيم ما يفهم قاعد شو أمترين نمني قلبي أنا يفهم أنا قاعد مالن قد إيرشان أنا يفهم قافة إيه سمنة مال قد كم في قارو بيشة كان مال قد إيش كان أولي قافة إيش مال أنا يفهم قافة إمالي وين أنا كي قافة إيرا من تكرار كرينس يمو وام تدي يفهم قافة جونك يفهم قافة جونك سري متيدا إيه هافو كسمت سري متي إيه يفهم قاعد شو سري متي تكوفا إيش ميدارات نمنا محمد يفهم أنا قاعد إيه سر أقول نمشي وام تل كرتين يفهم إن لنا نامتي نامتي إيه دابا إيش هاتي مويرو در بيسي كأن نندينه إيه بدوها سيروره na yookaan nageessi yookaan niyaami yookaan maal godhi ifaman gaafadhan guddaa'ee keetti waan balleessitee minaamin jedhe ishaan immoo ifama gaafachuun barbaadi kanaafuu namni immoo nu gidduu jiraachuu qaba ana akkamitti waama moo isa bulee ka'e mataan argisa bulee ka'e bakka jiraanatti ni bakka naanidha isa yusitti abaasai ko ifama gaafachuun naqe malee warreemna nareebi maali godhate waan ijoollee azan godhate waan eessatti waama nafto manasha mana shimbeeku wamin arge mana kun kanata arge natti mishi iddoo isaa bilookisa mana isaa natti mi kana keessa kamii iddoo kana keessa sakamii balbalichena dhimma keenan jenne kan naqessi ifama akkasitti nama gaafatu unje isha akkamitti gaafatu ato tibiti an waxaramte gaafatta akkamitti shan sitsira hammana keete reebe areesi antibiti awwaxarame medarate wame ifama gaafatu si maacho wanta kasi osoo wayitii dhugaa miti bar pirankii dhachuun hin dhaqe malee dhugaa miti bara wanti isaa ani ibsuu fi baati garaa dhiifamaa akka qabdu gaafadhaa jedhee dhaqe malee waan ani dhugaadhaaf dhiifama gaafadhaa dhugaan hojjedhee mitenna yaaddu pirankii maaliif jetta gaafas maaf hin jenne yerachuma gaafase pirankii dha deebii kotti jette waan yerachuma dhiifama gaan edo dubbiin ture bure ani immoo shilaaluu fika turuun bolte labee shilaaluu fi zimjadi jira isinu akkas waan meeqa jecha baatanii pirankii dha jenne maap viidiyoo tokko pirankii dha jenne waa kir duubatti na yaachisine maani umurii koo guutuu kireeditii inde namni waaqaafu waaqa sanuu du'eefu akkatti kireedit jennu ka jetta sadu'ee jireenya sii kenneefu jetteen beektu akkatti kireeditii kan akkaan si deddeerba bakka tokko namni gaarummaa hojjete kalas hojjete ofiisaatti hojjete malee akka sagadaa hafuuf miti kan inni hojjetu bakka kireeditii yeroo hundumaa kan yaadee sagaddu waaqa keefidha ani eeggatti kireedit asirra baadhu fidika maaliif dhiifama gaachuudha xireeshoo akkasitti kireeditii simbiraan qabdu taanaan dogoggoree re'ee sirrii dokkuun dogoggora piraankiidha tokkoffaa piraankiidha si ilaaluufidha tokkoffaa ishee ilaaluufi lamaffaan immoo hammuma anaafettee arrabsamte sana takka arrabsamuu barbaade sigareera anaafettee baay'ee fallaxamte miti anallee naa arrabsan irratti hojjechaa jirta jechuudha anas eeggata ishee akkuma ishee arrabsan anallee naa arrabsanii waa barbaadda naa jedhanaanis naa jedhanii jedheen isheellee ilaaluuf ifaan gooti moo gootu pirankii yoo irratti dalagi akkasuma jedhee deebi'ee laphee qabdi moo qabdi kana ufa darbeera dhugaa ifama gahatte ifama zik jette miila shette kufte ifama naa haadha kootu malta miila irratti taasisu miila gubbaa gaan akkas sagadan waaqa qubaa gabbaate waaqayyo qofaadhaaf hin sagadama kanaaf nama garuu ifama naa godhii soorii balleesseera yoom jette akkasu ifama naa godhee yeroo njoo narraa siqii naan jette shakkamuun godhaan namni ifama naa akkama hawwa akkasitti ifama naa godhaa itti himee ani video kan mana sabda argi sirtulaale ko anatti falmii video baasu maalan ana miti kan hojjete viidichi
Sitoojjete. Situmaanatu jira. Akkam akka jette daawwatee xinnoo sheeminnatiin sin qabu gadi ziqqi jechuun rakkoo maal qaba? Amma koo asii ziqqeechuu miti laphee saganatti muudha waan jiru as keessaa. Namni koo si ilaala. As keessatti muudha. Si ilaala. Approachii kee. Ani ndaa'u ishee indagana namatti ergee waamuun kooyyuu kabajadha. Ofii koo waanne ofii koo hin naqne mana ishii zawu jedhee hin naqne nama nitti erge. Nama namatti erguunu kabaja. Nama namatti erguun kabaja. Inna amma namni yeroo yeroo immoo kattaa mana ishee gaafattee dhaqxee miila isheetti kuftee dhiifamatta. Miillatti wanti nama kufu isinuu miillatti nama kufu. Inni waggaa tokko na boosistanii achi kaatanii piraankiidha sababa kanaaf hojjennetan miillatti nama kufu. Deessinii jetta kan finne lakku. Waa'ee dhirsaamti isheen si faana jirti. Isheen immoo kireeditii addaa si kennite. Uumaa ana hin barbaanne ka otoo wayitii waan akkasii ani hin barbaanne isin jennaan okey piraanki akkasii hin barbaanne caawwattaadhamu. Ani waan dubbidaa wayii hojjenne bara. Ta'us viidiyoo tokkoon hojjedhe immoo deddeebi'ee sin hojjedhe. Tokkumaan hojjedhe lammata dhiifama naa godhee na ditte. Dhayyu. Amma dhaqee miila isheetti kuftee dhiifama gaafata na wajjin. Miila isheetti hin kufu. Kufta. Hin kufu. Nkwaan ishee siyyuu miila keetti kufee hin beeku. Maalin nama foonii miillatti kufan sila? Sokkoriyaatti kiristaana miti wangeelli sammuu kee keessa jiru kufi gaayettu miillatti kee. Akkam qaba buletti kee kuftee. Miillatti hin kufamu ka bakka daangaan darbii. Daangaan darbamu bakka. Eenyu taa'ee miilla sanaa kufanii fudhata namni ishii jedhu. Yoo garaa lafin qabatta. Kun daangaa darbuudha waaqa afaan walitti nama buusa. Dhiifama nan gaafadha okey gadi jedhee akkam jedhe dhiifama nan gaafadha nan dhungadha nan haammadha bakka. Wanti miillatti na kufsiisu tokkollee hin jiru siin jedhe. Inni kun waan biraadha. Ofii kee yoo rakkoo qabaatte rakkoo kee hin fudhatin. Rakkoo maali? Hin beeku gaa. Indee? Akka inni rakkoo hin qabne hin beeku. Ani narra ciisan nama quuqu. Furdina keeti gaa sammuu. Furdaa jaataatee fi nama quuqu. Kun akkasitti yaadda. Nama quuqotte. Amalli kooyyuu jechuudha. Ani otoo narra ciisanuu amalli koo nama quuqu. Sigara? Amma amalli koo badee firaankiin dalage. Mana shiila tokko miti lama tokko dhaqemti lama naaf sadii nan naqa. Hamma sadiitti dhiifama isheen. Gara dhiifamaa qabattee dhaqubaatte maal godhu? Tibiitiidha yoo dhaqu. Maal isheen tibiitiidhaan na dhufte naan jetteetti moo hin barbaadu naan. Koo tibiitii makee siraalteetti. Akkana ittuma gamta akkasitti argee ko viidiyoo. Ani immoo toon akkasitti gamatee waamus bakka. Otoo tibiitii ta'e hin barbaachisu hin barbaadu. Namni dhiifama nama gaafatu akkaataatti dhiifama gaafatte minti kana jala murii barii. Ammas boorus. Pakkee ish borii natti akkamitti gaafachuu qaba. Ziqqattee obboleetti koo dhiifama sitti balleesseera dhiifama naa godhii. Ani koo akkasumatti. Garuu duraan dursanii waan sana namaa ibsuun hin barbaachisu. Dhiifama gaafatanii nama ibsu. No, isheen ubba fanaa dhiifama naa godhitoon jedhan garaan ishee fudhachuu didi. Garuu waan sana maa hojjettee dubbii dura keessee nama akkasittiin hojjette. Dubbii bulee fuuldura keessee nama dubbii intanarra ture hootu gochaa guggubaadha dhiifama gaatta. Dura qabbaneeste dhiifama gaatte booddee. Kun sabee kana akkasii jedhamee. Silumayyuu mana ishii dhaquun dhiifamumaa fi dhufaatii gara mana ishii dhaqeeyyuu dhiifamaa fi dabaru. Maaf hin dhaqne? Mana ishii dhaqu eenyu faana nagaree mana ishii dhaquun kooyyuu ishee dhiifama gaafa. Akka hima kiiloo tokko baattee yoo ta'e maal ta'a mana ishee? Waa'ee akaayyoom rakkannee jira. Inni kun booda. Rakkina miti. Maaliif meedaatti waan? Ammayyu waan inni badhu faana. Mana ishii toonnaqee rakkoodha. Namni asii akkanatti aartee deemnee mana ishii yeroo naqu waan biraan ta'u. Sodaatta ka? Maal sodaa miti kun bara. Sodaa miti. Sama miidiyaarratti si qaxaqaxee argiran. Kun ola. Na reebdeemtiire lafaan na gangashite bakka kanaafuu amma maal nire amma akkami dharee. Amma gaafa mana ishee dhaqxu sitti bane. Sitti nama gaafa mana ishee. Akkasitti harka tokkoon futee akkas bidiga akka ol sin goonee fi gadi jee. Ola sitti meera. Yoo sat gootee dhabna wal. Ani sitti meera. Rakkoon qaba. Ani sitti meera. Harka tokkoon akkasitti lafa dugdee qabdee bidiga si gochuu dandeessu. Callimatti alatti bitiin baasha. Isin furdina keessan makkaata miti. Furdina keessan abdachaa tun atillee isheenillee furdina keessan akkatti fuudha. Akka waancaatti akka soodha suutu. Furdina keessan kanatti amantanis kana konfidensi sirii ta'e.
maal ishuma waan an jedhe wayishin nama lama ay ati furdaa waan furdaa dubbataa jirta amala keessarreessi okay nan gaafadha maalumaafuu ani kaleessa hudheen gadda'u nageessi yennaan ditte ani immoo ergati diddeedheen nama argadhe nama nageessu nama naa waamushe alaamas tumeera akka waan cakkas takka olisin fuune boorsin keessa zuutatti ziqqattee boletti dhiifama barra kaaste dhiifama chaal sadii ol seente dhiifamni qotti biti an dhiifama nun gaatu sana booddee garuu waan balleessaa jedhamu waan mucaa kanatti deemu waan intala kanatti deemu waan itti darbamu tokko afaan tokko jechuudha. An durumayyuu jira otoo sirriitti gana zabdeedha maalaa sirriitti itti yaadde ani ishee miidhuu yookaas bakka waanuma hin taane wayii jechuu barbaade maaliif viidiyoo fuudhee paabliikii godha. Balleessaa kanas tokko. Miti silaa namni oskaadhaan wal miidha bara oskaadhaan godhee dhiisa. Reject wal godhee dhiisa. Gabba maaliif of kabuuf jechuudha. Of kabuuf iccitii ofii qabachuuf maqaa akka maqaan kee hin baane isheen akkas akka hin jedhamnee fi oskaamatti susukkuumama. Sigaleera garuu ani kana achumarra kan hin kaa'eyyuu hojiidha jedhee. Akka hojjetamu fuudhee achirra kaa'a malee sammuun zeeroo na ta'e miti sammuun miila na ta'e miti miilaan hin yaadamti. Regola kana booda namatti hin darbi.